Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Yooyaa babaaroo fafayyaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashama kan agaasan fuudhee fi turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa kamisa agayya bultii 5 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isaan hawwatu ana xiiqii dhugaasaati anis anaa dhufu saniin jedhee dhiyaadha. Guyyaa kaleessaa suura isaa konkolaataatti fannifamaniitu magaala Naqamtee keessa olii gadi naannessaa oolanii. Qaamni ajjeese namatti qaama garbiraatu ajjeese nuti kun oddoo asaayyuu kabajaateef akka jechuuti natti fakkaata. Godina Gujii Lixaa keessaa magaalaa Bulee Ooraa fi aanaalee garaagaraa aanaa akka Dugdi Daawwaa fa'aa aanaalee akka Abbaayyaa fa'aa aanaalee godinichi kan jala jiran iddoo hedduu to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galeera. Sagaleeleen ammaan kan ol duraa duuba san dhageessifne kunneen gara lixa Oromiyaa godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti bilbiluudhaan dhimma ajjeechaa suukanneessaa Misiricha Gammachiis Moosisaa jedhamu irratti guyyaa lamaan kana magaalaa Naqamtee keessatti raawwate qoratuuf gamasi bilbilee odeessa guutuu arganne keessaa dubbii bicuu seensaa fudhannee san dhageessifnee fi dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo addatti sochii waraana bilisummaa Oromoo wooboo immoo giddugaleessa godhatuun dubbiimaa waraan bilisummaa Oromoo wooboo Cibraa Soddom Booroo Jaalboorataa Abbaa Biyyaa waliin marii tolfanne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhannee san dhageessifneedha. Guutuun odeessaaf mariilee Oromoota lamee waliin tolfanneetu sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Turtiin keessa nagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana haa ta'u jecha muuziqaa ce'umsaa kana booda gara magaalaa Naqamteetti bilbiluudhaan dhimma ajjeechaa suukanneessaa Misiricha Gammachiis Moosisaa irratti hidhattoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa dukkana dagalfatanii deemaniin raawwate irratti odeessa arganne san dhageessisuun marii bal'aa miseensa waraana bilisummaa Oromoo fi dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Soddom Booroo waliin tolfanneef ammoo walitti deebinaa nu faana tura. Dooktar Gammachiis Moosisaa uummata bukkeetti nama kabajaaf jaalala guddaa qabu. Nama namni hundumtiyyuu jaallatudha. Nama hundumtiyyuu kabajudha. Nama sabboonummaa isaatiin beekamu guyyaa tokko dogoggorri maal kan irratti hin argamne. Nama sirrii, nama kabajamaa, nama boriif dhaloota kanaaf waa buuta jedhamee abdatamu ture. Haa ta'u guyyaa gaafa sanbata guddaa cidhasaa raawwatee guyyaa gaafa facaasaa immoo gara maatii warra intalaa deemuudhaaf hoggaa jedhu. Tole. Qodaa wayiitti jalaatuu hafee gara suuqiin bitachuu deemeetu achumarraan bajaajiidhaan fuudhanii badaniitu reeffisaa akka soorgaa jedhamutti argame. Soorgaan kun magaalaa Naqamtee irraa fageenya qaba moo achuma qarqara magaalaa Naqamteeti? Magaalaa Naqamtee ta'eetu magaalaa Naqamtee irraa kiiloomeetira 5. Egaa amma kan sirraa dhaga'utti namni kun dooktara ta'uusaati ogeessa fayyaa ta'uusaati eessa kan inni hojjetu magaalaa Naqamtee keessaa? Achuma naannoo soorgaa jedhamutti Israa'el guddaan akka magaalaa Naqamteetti kan ijaaramee jira. Achi keessaati kan inni hojjetu. Egaati namoonni yeroo gara lixa Wallaggaa irraa Qellem Wallaggaa irraati ol dhufan magaalaa Naqamteetti butamaniitu ajjeefamanii reeffi isaanii bakkeetti argamaa ture. Dargaggoota Oromoo qareeyyiis bakka tokkotti rasaasaan reebanii nama 5 yeroo isaanitti ajjeesantu jira. Kana qofa osoo hin ta'in hawaasuma nagaa namoota waaqeffannaadhaaf ba'anii naannoo waldaa araaraatti rasaasaan reebanii fixuudha kan mul'atu. Ajjeechaa isa ammaa kana akka hawaasni naannoo beekutti akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromootti eenyu akka ajjeesetti kan isin quba qabdan kan Dooktar Gammachiis irratti raawwate. Hundumtiyyuu infoormeeshinii sassaabachaa jira garuu hanga ammaatti qaamni kana yookiin immoo walitti fuudhee deemee
yookiin immoo walitti dhahee ajjeesee wanti jedhamu hanga ammaatti hin baramne. Anillee gama kiyyaan hordofii gochaa jira garuu amma yoo wanaatti hordofii kootiin argatin hin jira. Egaa Dooktar Gammachiis nama nagaa erga ta'e hawaasa magaalaa Naqamtee hawaasa tajaajiluuf kabajaa guddaa nama qabu erga ta'e kana dura immoo qaamni dargaggoota Oromoo abboota Oromoo inumaa sanarrayyuu darbee hordoftoota amantaadhaa naannoo waldaatti rasaasaan reebee fixaa ture beekamaadha. Kan amma Dooktar Gammachiisiin ajjeese qaama kanarraa adda ta'uu danda'a waan jedhu yaada qabduusin. Ani akka ta'etti qaamni kanarraati adda ta'ee qaamni dhuunfaa yookiin nama dhuunfaatu ajjeese Dooktarri kana jedhee akka ta'etti waan hin yaadne Dooktarri kun namummaa isaatiin sabboonummaa qaba. Sabboonummaan isaa kun immoo akka nama tokkootti ijoollee sabbootota ta'anillee ijoollee qaalii ta'anillee waggaa isaanii kuffatan jaala guddaadha kan hin deemsisu. Kanaafuu walumaa galatti Dooktara kana hojiisaas waan beekaniif ani akka kiyyatti qaamuma mootummaatii kan hojjechaa irratti raawwate jedheetu namana. Ofii kiyyaatii qaamaan kan hin arge guyyaa kaleessaa suura isaa konkolaataatti fannisaniitu magaala Naqamtee keessa olii gadi naannessaa oolan. Sanuun olii gadi naannessuu qofa hoggaa hin taane kallattii hundumaarraan waraanni dhaabatee, liyyooiliin dhaabatee, poolisiin ittibee dhaabatee, milishaan gandaallee dhaabatee kan inni karaarraati jiraattota yookiin namoota karaarraa hariyaa turan isaa keessa galii kaasanii. Hamma suuraa isaa kana kan konkolaataa irratti bakka garaagaraatti maxxansee naannessati jettu kuni qaama mootummaatii kan kana godhu moo eenyu? Isaan handeenya addan baafanne garuu suuraa isaa konkolaataa irratti fannisaniitu magaalaa keessa kan isaan naannessaati turan. Amma gaa suuraa kana naannessuu jechuun akka isa ajjeefne isin ajjeefnaadha moo kun maal jechuudha? Qaamni ajjeese namatti qaama garbiraatu ajjeese nuti kun oduun isaayyuu kabajaateef akka jechuuti natti fakkaata. Isinoo akkamittiin hubattan kana gochuu isaanii kana suurri kunii silaa akka mootummaatti yoo mootummaadha ta'e silaafuu shiftaadhaati kan nageenya hawaasaadhaa nageenya naannoo nageenya magaalaa eeguu malu isaan ta'ee osoo jiru namni kun ajjeefamee ammoo nama kana ajjeese yoo osoo hin beekamne suuraa bifa kanaan maxxansanii deemuun kun waan hawaasa doorsisuuf godhan hin fakkaatu. Akka isaanii ajjeesanii ka'aniitu nuti jedhanii shira kan godhan mootummaan uummataa baraniiru. Guddoo nama gaddisiisa ajjeechaan akkasii kun akkuma jalqabarratti tuqe guutuu Oromiyaa keessatti ta'aadha jira. Boojii Birmajiitti ilma ishee ajjeesanii erga awwaalamee bulee booda reeffa awwaalchaa baasanii haadha irra ciibsaniiru. Amanueliin magaalaa Dambidolloo keessatti guyyaa saafaa ajjeesanii haadhaaf abbaa irratti reebanii godina Booranaa keessattis daa'ima ola deemaa ganna 12 fannisanii ajjeesaniiru. Egaa kanaaf sana jennee waan dubbanneef nu hin qabnu. Kanatti maaltu fala godhaa? Mee kanaaf malli isaa maalii jettati? Sochii waraana bilisummaa Oromoo booda attami? Impaayerri afaan qawween ijaaramte agammaatti Oromoo nyaachaa jirtu kun ni dimokiraatoftii? Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Isin maal argamsiisuuf qabsa'aa jirtu? Jalqabarratti ajjeechaa kana kan hambisu maali? Sochii waraana bilisummaa Oromoo naannoo keessanitti attam kanarraa nu himi. Akka kiyyatti walumaa galatti ajjeechaa akkasiif ajjeechaa jumlaan akka kanatti raawwachaa jiru kan nurraati dhaabuu danda'u yookiin kan nurraa deebisuu danda'u akkuma isinuu jettanne seneteerroo qarreen sabboottonni Oromoo namni kamiyyuu waraana bilisummaa Oromootiin dhaabbatee waan qabuun waan danda'uun waan humni isaa danda'uun hundumaatiin waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee afaan qawweetiin kan dhufe kana afaan qawweetiin ofirraa deebisuun dirqama taatee yaada. Hayyee ulfaadhuu dhumarrattoo maaliif qabsaa jirtu sin impaayera Itoophiyaa Oromoof Oromiyaa nyaachaa irra geesse kana dimokiraatessummoo biyya Oromiyaa walaboomsuuf kan isin qabsaa jirtan gaaffii koo isa xumuraati kun. Ani akka keenyatti qabsoon kooti Oromiyaa kan jedhamtu kun biyya of dandeesse taatee dhaabbachuuti qabdiin jedha. Kan amma san dhageessifne kun ajjeechaa suukanneessaa lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti misirricha takkaa'u Dooktar Gammachiis Moosisaa irratti hidhattoota mootummaa kureeffataa impaayera Itoophiyaa dukkana dagalfatanii deemanii raawwate qoratuuf magaalaa Naqamteetti bilbiluudhaan odeessa arganne san dhageessifnedha. Muuziqaa ce'umsaa kana booda immoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo Wooboo fi dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo Obbo Cibraa Soddom Booroo Jaalboorataa Abbaa Biyyaa waliin turtii qabaanni isiniif dhiyeessina sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa nu faana tura. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo fi dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Soddom Booroo ta'uu keessanan dhaga'ee mariidhaafan sin barbaade raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan siniin dubbadhaa.
Mee ati eenyu, ga'een kee waraan bilisummaa Oromoo keessatti maani, maqaan kee eenyu, kana dhaggeeffattoota keenya ibsiitii achii gara marii keenyaatti tarkaanfannaa. Ani maqaan kiyyaa Jaalboorata Abbaa Biyyaa naan jedhanii, ga'een kiyyaa dubbii himaa obbo Zoonii Kibbaa Cibraa Soddomboorooti. Hayyee horii bulii dubbii himaa Cibraa Soddombooroodha. Egaa dhiyeenya kana kan argamaa jiru, kan dhaga'amaa jiru, kan hawaasni Oromooillee irraa gammadaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaadha. Kan godina Gujii Ba'aa Lixaa keessa socho'u akkasuma kan Booranaalleen magaalota akkasumas daandiidhuma asfaaltii guddaarrayyuu himaltoota deeman konkolaataa dhaabuudhaan buuseetu gorsaa jira, barsiisaa jira. Namoonni isaan waliin dubbattan illee gammachuu qaban bifa garaagaraatiin ibsaa jiru. Iddoo kana ga'uu fi aarsaa agamii tokko baaftanii kasin amma gochaa jirtan imaltoota buuftanii barsiisuun gorsuun kun ammoo bu'aa akkamii buusaarraatii nu himtaa. Jalqaba bakka kana ga'uu fi aarsaa akkamii isin gaafate mee kanarraa eegallaa? Tole galatoomii kunin dhugaadhaa. Iddoo narra waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru iddoo guddaadha. Iddoo kana ga'uu fi ammoo aarsaalee hedduutu kanfalamee asiin ba'ame malee akka salphaatti asiin hin baane. Dhiigni jaallan qaqqaalii hedduun irratti dhangala'e, lafeen kichuuwwan hedduu irratti cabee, lubbuun hedduun irratti wareegamte. Aarsaa guddaadhaan asiin ba'e malee kunin kan akka salphaatti as dhufee miti. Silaafiyyuu kaleessa gaafa irbuutti seennee gara qabsichi kanaatti seennee dhiigaa fi lafa kennaan Oromoo bilisoomsine Oromiyaa ni walaboomsinaa, hawaasi kennaa, uummati kennaa, daandii dhiigni keenya irratti dhangalee lafeen keenya irratti cabe irra malee riqicha dhiigni kennaa fi lafa kennaan ijaarametti hin jedhe irra tarkaanfatee bilisummaa kadhan dhamatuudha. Kaleessa dhaadannoon kennaa akkasumatti kanaafiyyuu aarsaa kana aarsa guddaa aarsa ulfaata kanfalameeti. Kan asiin ga'e malee waan akka salphaatti asiin ba'e miti kun dhugaadha. Hayyee horii buli egaa amma suuraalee keessumaa viidiyoolee guyyaa lamaan sadan kana argaman keessaa godina Gujii Lixaattis ba'aattis waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n himaltoota daandii irra deeman takkaa'uu godina Booranaa irraa tokko gara Gujiitti deeman takkaa'uu godina Gujii Ba'aa irraa gara Finfinneetti deemanis haa ta'u bakkaa bakkatti dhaabdanii buuftanii yeroo hawaasa mariisiftanii yeroo hawaasa gorsitanidha kan mul'atu. Amma akka kibba Oromiyaa godina Gujii Ba'aaf Lixaatti attam sochii waraana bilisummaa Oromoo eessa faadha kasin to'attanii jirtan bakka isin imaltoota itti dhaabdanii barsiisaaf gorsaa jirtan kun godina Gujii Ba'aa keessaa bakkam, godina Gujii Lixaa keessaa bakkam, kana mee adda baasii nu ibsi. Tole bareedaadha dhugaa akka godina Gujii Bahaatii fi akka godina Gujii Lixaatti sadarkaan nu har'a waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru sadarkaa bareedaadha, sadarkaa abdachiisaa fi onnachiisaadha. Diinni eeriyaa kanatti argamu yeroo hedduu fi waraanni bilisummaa Oromoo eeriyaa kanatti jiru balleessuudhaaf xiyyeeffattee aggaammattee kallattii hedduu wal waamtee asitti duula garagara duula qindoominna qabu. Abubbaastuyyu malee ofirraa qolannaa yookaan kutannoodhaan dur dhaabannaa waraana bilisummaa Oromoo eeriyaa kanatti argamuu fi milkaa'uu hin dandeenye hedduun isaanii du'aaf madoodha dhabamanii keessaa erga aamileen cabxittiin duubatti eeriyaa kanaa akka barbaadanitti keessa socho'uu fi akka yaadan sanitti waraana eeriyaa kan keessa baasuu dhiisiiti inumayyuu waraanni bilisummaa Oromoo iddoolee yookaan kaambilee quttum isaanii kan duraan isaan mandhiiffatanii hawaasa keenya iraarsaa turan, dhaanaa turan, dhaansisaa turan, saamaa turanii fi saamsisaa turan akkasumas uummata nagaa man irra gubanii jaarsa osoo hin jedhini, jaarti osoo hin jedhini, dhiqqa osoo hin jedhini, gudda osoo hin jedhini darara garaagaraa uummata keenya irratti raawwatanii gochaalee fokkatoo akka fakkeenyaa fi gudeedda garaagaraa wantoota garaagaraa ka safuun eeggannee hawaasa keenya irratti dalagaa turanii kan guutuyyuu iddoo isaan mandheeffates hin jiran gadhiisisise kaambilee quttum warraa kan mandhe warra ta'an hedduu to'atee jira akka godina Gujii Ba'aattii fi godina Gujii Lixaattu. Godina Gujii Lixaa keessaa magaalaa Bulee Ooraa fi aanaalee garaagara aanaa akka Dugdi Daawwaa fa'aa aanaalee akka Abbaayyaa fa'aa aanaalee godinichi kan jala jiran iddoo hedduu to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galeera. Akkasumas Gujii Ba'aa keessaa aanaaleen akka aanaa Gumii Eeldalloo, akka aanaa Liibaan, Goorodoolaa, Waadaraa fi aanaaleen kan fakkaatan
hedduun isaanii gartokkeen aanichaa godina kana hedduun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jal gadee jira. As keessatti ammoo iddoolee dhuunfaa kan keessatti yeroo hedduu uummanni eera kan jiru impaayirichi bututtuun Itoophiyaa kunin akkuma afaan qawweetiin dirqisii uummata keenna fedhii isaatiin kan taateen humnaan of jalatti bulchaa ture. Afaanuma qawweetiin waan hin taane fudhachiisuu fi maqballeessii garagaraa hawaasa keenya yookaan waraana keenya irratti oofaa ture, hawaasa keenya dogongorsaa ture. Kan keessatti carraa argamee fi yeroo ammaan tanaa waraanni keenya eeda kan keessa waraana impaayir bututtuu Itoophiyaa kan kaasee jiru kanatti hubannaa dogongorsaa duraani waraanni PP uummata keenya hubachiisaa tursuun bakka argannetti imaltoota karaa deemtaanaani hubattoota magaalaa keessa qubataanaani horsiise bultootaa fi qotee bultoota garaagaraa akkasumas namoota sadarkaa garaagaraa irratti hubannaa kennaa fi jirraa barsiisaa jirraa hubachiisaa jirraa. Hawaasi keenyas duraanis iyyuu warra jaalatee adontaatiin iyyuu warra fedhe adontaatiin iyyuu dirqisiisameeti afaan qawweetiin humnaan dirqisiisameeti ka jalatti bulaa jiru malee jaalateeti miti. Waraanni kun waraana warraa akka hin taane ni beekaa. Sodaattuu godhee afaan qawweetiin sodaachisanii doorsisaa jiran malee hin jaalatu hin beekaa. Kanaafuu yeroo nuti carraa kana argannetti hawaasa keenya barsiifannu hubachiifannu aamilee guutuudhaan nu jala fudhatee nu jala hubatee akkasitti barsiifnu hubachiisaa jirra. Kunin iddoolee garaagaraa akkuma reeffu siin jedhe godina Gujii Lixaatii fi godina Gujii Baalee keessatti iddoo garaagaraatti haalli kun taasifamuu jira. Haala bareedaa fi haala abdachiisaa akkana kan keessa jira. Hayyee miseensonni waraana bilisummaa Oromoo wooboo konyaa Gujii Ba'aa keessa sosso'anii torbeedhuma lamaan kana keessa tarkaanfii boonsaa tokko buufata waraana mootummaa Koloneel Abiyyi irratti akka isaan fudhatanidha kan dhaga'ame. Nulleen hawaasa naannoo irraa odeeffannee dhaggeeffattoota keenya dhageessifnee turre. Buufanni waraanni bilisummaa Oromoo Aleele sun ammoo kan magaalaa Nageellee Booranaa keessa jiru kan Arbaarattanyaa Kifila Xoor jedhamutti aanee buufata waraanaa guddaa akka kibba Oromiyaatti jirudha jedhama. Mee waan sanirraa waan gabaabaa nu himiitii qabxiif taanutti ceenaa. Tole kunin dhugaadhaa bareedaa torbee amma kan keessatti akka koonyaa keenyaatti yookaan akka waraana bilisummaa Oromoo koonyaa Gujii Ba'aatti tarkaanfilee boonsaatti ture. Tarkaanfilee boonsaatti iddoo kuufamee diinaa humni isaa kallattii garaagaraatti walitti fiddee waraana bilisummaa Oromoo kan cabsuu fi uummata keenya ammoo haamilee dhoowwuudhaa fi iddoon quttum ishee qasii walitti guurtee qubattee hin jijjiraa. Iddoo kan keessa fakkeenyaa fi aanaa Gumii Eeldalloo keessaa ganda malka gubaa iddoon jedhamtu kaambiin guddittii waraanii PP kun kallattii garaagaraatti itti walitti dhufee gara godina Booranaati armaanii godina Gujii Bahaati karaa godina Gujii Lixaanis taanaan armaanii godina Liiban yookaan fiiltuu waraana Somaaliilee keessa taanaan godinaalee garaagaraa keessaa iddoon ishii walitti fiddee as qubsiiftetti hin jirti. Kunin armaan dura as qabachuu yookaan iddoo kan qabachuu fi wal dur dhaabannaa lola gara guyyaa 11 waraanii bilisummaa Oromoo boonsoonni kibba Cifraa Soddoon Booroo waliin godheen haamileen isaanii hedduun cabee dudduub deebi'anii turanii ergamsanii ammallee karaa garaagaraatti wal qindeessanii iddoo kaambii guddaa malkaa gubaa jedhamu kan qubsiisanii. Torbaan kan keessa waraanni bilisummaa Oromoo ittiin seenuun idduma kaambii warraa malkaa gubaa kanatti humna diinaa kan hedduu daaressee namni hedduu irraa fixee galaanatti naqee hedduu du'aaf madoon adabee nam gara xiqqaate nam gara 3 hojiin alchootti keessa aree jira. Kun injifannoo guddaadha waan akka nama gammachiisaati. Kaambiilee kan guutuu keessa aree waraanni bilisummaa Oromoo to'atee buufata godhatee hawaasa barsiifatee waan jircaasoo fi diriirfatee ittiin hojii isaa tufaa jira. Akkasumas koonyaa Gujii Ba'aa kana gara aanaa Gooroo Doola kanas iddoolee garaagaraa akkasuma kuufamee diinaa jiru. Iddoo Canaa Maansaa jedhamfaa bakkoota hedduu gara 3-4 ga'u irratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessa humnaa waraana boleessituu PP kan irratti fudhateen namni hedduu du'aaf madoon adabee rifaatuu guddaa kan hin jedhamne waraanicha kan keessatti uumee firaa fi gammachuu guddaa ta'ee diinaaf ammoo rifaatuu guddaa ta'ettiin waraanni jara kun akka malee haamileen dhaqqabdee akkuma silaafuu beekamu waraanni kun kallattii garaagaraatiin lolamaa jira. Gara keessaatiin yookaan gara waraanni bilisummaa Oromoo gololoo Oromiyaa iddoo garaagaraatti irratti tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhachuu jiru taanaan kallattii biraatiin ammoo tarkaanfii waraanii TPLF irratti fudhachuu jiru taanaan loltuun mootummaa kana kunin haamilee cabtee jirti. Nam loluufis haamileen isiin qabdin jirtu wal dhageettaan isiin qabdin jirtu mootummichi kan irraa abdii jirti.
Kanaafuu kallattii kanaan tarkaanfilee gurguddaa waraanni bilisummaa Oromoo Koonyaa Gujii Ba'aa kana fudhateen injifannooleen boosaan akkana kun galmaa'uu danda'aniiru. Kan keessatti ammoo gara hawaasa keenyaatiin abdiin guddaan waraanni kun hunda olii agame haga hirri qabuu fi agame akka gaachan uummata kana ta'ee fi tarkaanfilee boboonsa gagalmeessee hawaasa keenyas abdii itti horuu fi fuulduratti abdii guddaa hawaasa kana akka ta'e hawaasa keenyallee hubatee abdiin guddaan keessatti horamaa jira. Haal kana jira dhuguma tarkaanfilee boboonsaa ture akka Koonyaa kennaadha. Hayyeegaa horii bulii qabxii sattaanuttan darba innis muuxannoo takkaa'uu dogoggora yookaan yaadannoo bara 1991-92-93 ture tokkoon kaasuu barbaada. Innis maali yeroo waraanni bilisummaa Oromoodhaa karaa kallattii ba'a Oromiyaaf lixa Oromiyaatiin seenu egaa umuriin baay'ee geenye dhaga'uudha arguudhallee baannu ammoo akkuma abbootii keenyarraa dhageenyutti yeroo sana ajajoonni yeroo san turanii waraan kana qindeessuu jabeessuu hawaasa kakaasuu osoo hin taane irra jireessi isaanii Finfinnee numatti nammaniitu waan garaagaraa irratti akka isaan bobba'an kanatu himama. Yeroo sana warri TPLF akka malee of jabeessaa akka turani. Ammoo hawaasni Oromoos akka hawaasaatti bilisoomnee irraadhuma sirbaa ture malee qophii ga'aa gochaa akka hin turre. Inni kun ammoo dogoggora yeroo sana hooggantoonni yeroo sanaa godhan irratti dabalataanii dogoggora dachaa ta'ee akka waraanni bilisummaa Oromoo yeroo sanaa faca'u akkuma akka adda bilisummaa Oromoottis adda bilisummaa Oromoo akka inni laafu dhumarratti dhaame akka inni bahu kataasisee dogoggorota sanii jedhama. Dogoggorri akkasii kun deebi'ee akka hin dhufneef akka waraana bilisummaa Oromootti qophii attamiidha qabdu lafa dhuunfataa jirtanitti lafa to'ataa jirtanitti attamii caasaa diriirfataa jirtu. Hawaasa Oromoo attamittiin gorsaa jirtan mee muuxannoo bara 1991-92 ture sanii fi ammoo akka ammaatti waraanni bilisummaa Oromoo qophii attamiidha qaba. Hawaasas attamittiin gorsaadha jirtu injifannoo xiqqaa galma'anii fi abdii jiru kanatti gammadee akka hawaasni of hin daganneef maal godhaa jirtan? Kun dhugumaa seenaa nyaatu akkuma jedhamu seenaan silaafuu wanti gaarii taatilleen seenaadha. Wanti hamtuun yookaan dabartilleen seenaadha. Wanti hunda ammayyuu seenaa dhageettee barattee hubattee beektee irraa barachuun furmaata guddaadha. Beekuun qofti dogongoraalee dabran akka hojjetamanitti hin jedhani. Duduuf deebitee akka seenaatti battee yaadattee irraa barachuun kun waan akka malee barbaachisu. Akkuma atu jettee baroota darbanii bara 1992 keessa dogongoraaleen hedduun akkasii sun uumamanii injifannoolee xixiqqaa fa'aatii aduuf jalillaalee wantoota garaagaraa fa'aa osoo hin to'atin ajajooti yeroo san turanis waraan kanaa dogongoraalee akkasii irraa hubattee xiinxaltee tilmaamtee irraa hambisu irraa itti dhiyeennatti waraan kan saliittee haala qabatama dheeraa sun keessa jiru laaltee hubattee xiinxaltee waraan kan itti dogongoraalee akkasii irraa akka dandamattuu fi jalbuutu hojjechuu irraa fagaataniiti dogongoraaleen hedduun uumamtee jirti. Kanaafiyyuu akaayeen lama dhiirtuudhaan gubattu akkuma jedhamtu dogongoraaleen gaafasii uumametti jiru sun gadaannisaa nutti ta'ee jira. Gadaannisaa uummata Oromoo bal'aatuyyuu ta'ee jira. Kanaafiyyuu dogongoraaleen akkasuma akka isaan innuma amnee fi qophiin amnu akka waraana bilisummaa Oromootti godhaa jirru akkasumas hawaasa keenya barsiifachaa jirru dhugumaa qophii addaatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo illee silaa imalli keenya fagoodhaa iddoon nu itti deemnu fagoodhaa asii miti kan nu qabsaa jirruu fi aana tokko yookaan ganda tokko yookaan godina tokko miti. Qabsoon keenya hanga Oromoon bilisoomtee Oromiyaa walaboomtee abba biyyummaa keenya mirkaneeffatu nutti qabsichi kan itti fufta'a malee godina tokko fannee yookaan aana tokko fanneef jedhanii injifannoolee xiqqaatti gaafa gammadanitti hin jedhanii dogongoraaleen akka armaan dura dabranii sunniin nama mudachuu mala waan taateef kan midhaasine beeknee wallee hubachiifnee injifannoolee argamanitti carraa jiru ka argametti fayyadamtee uummata kan kee barsiifachaa uummata kan kee dammaffachaa kan hubatini ta'u dogongoraalee yookaan hubanna dogongora qabaatanitti hin jedhan barsiifattee sirreeffachaa hawaasa kan kee jajjabeeffachaa kallattii garaagaraatiin imalla kan kee sirreeffachaa yookaan imala kee sirreeffachaatti deemaa jirra. Hawaasa keenyallee amma namni hedduun hubannaan qabu beektaa namoota amma baga gammadanii baga alagaltanii baga bilisoomtanii jedhe akkasitti fudhataa jira hawaasi keenyayyuu qabannaa yookaan aana tokko waraana keenya qabatuuni. Kanaafiyyuu kunin akka hin bilisoominitti kun injifannoolee tokko ka argame
waan taateefi qabsichi haginni galma ga'utti uummati keenyas abdii guutuun waraan kan ittiin dhaabbatettiin akka inni waan danda'u guutuun haamilee osoo hin laafin osoo haamilee isa duubatti hin deebiin waraan kan dudduuba dhaabatee itti abdatee waan godhu qabu silaafiyyuu dhalataan Oromoo kamiyyuu namni dhalataan Oromoo ta'e kamiyyuu yoo hin wallaalin dirqama Oromummaa qaba. Namiyyuu dirqama Oromummaa isaa akka ba'atu barsiisaa jirra. Wal hubachiisaa jirra. Nutilleen akkasuma akkuma waraanaatti dogongoraalee akkasitti gammanne silaafiyyuu qabsaa'anii gammachuu argamta kolleetti agas guddoon gammadu. Waan tokko waan gaddaallee dhufetti hin jedhee agas hin gaddu. Waan hundayyuu hin beekaa jechaadha. Wantootni akkana kun dhufu akka maltu wantoota akkana kun argamu akka maltu durattiyyuu xiinxalee hubatee beeka waan taateef akkasitti hubannee wal hubachiisne itti deemaa jirra. Uummata keenya bal'aallee fi yookaan akkasumas waraana bilisummaa Oromoo dheeraa kam jiru keessatti iyyuu hubannaa akkana kana wal hubachiisaniitiin deemuun injifannoolee xiqqootti gammadanittiin dogongoraaleen akka kaleessa sun lamaffaa akka nu mudanne akaayee lamxii turan gubatti akka dhasan deebisatti nu jalaan gubanne namiyyuu ifaan ifatti beekuu qabaa hin beekas jedhe yaada. Kanaafiyyuu haala akkanaatti jirra dhugaadha irraa wal barsiisaa jirra irraa wal hubachiisaa jirra uummata keenyas hubachiisaa jirra hubataas jira haala kan keessa jirra. Hayyee ulfaadhu egaatii wal hubachiisaa jiraatu barsiisaa jiraatu ammoo jijjiiramallee fidaa jiraatu keessan kan mul'isu dhiyeenya kana ajajoonni ol aanoonni waraana bilisummaa Oromoo wooboodhaa miseensonni qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo akkuma guutuu Oromiyaa jiran walitti ba'uudhaan kora tokko akka geggeeffatan kora san irratti sammuu mariilii jajjaboo akkasiin dabarsitanidha kan dhaga'amu kan hawaasni Oromoollee bifa garaagaraan walii qoodaadha jiru. Kunis ammoo gaaffiidhuma hawaasni Oromoo gaafataa ture keessaa tokkoof deebisuudha yaaddoo jirulleen waan furuudha. Mee waan kora saniirraa waan murteessaniirraa waan nuun jettu nuun jedhi. Korii guddaan dhiyeenya kana akka waraana bilisummaa Oromoo zooniilee kamiittiyuu waliin ta'amee wal mari'atamee korii filannoo abaatiin duraan beektaa ayyaalalattoonni garaagaraatii fi shirtattoonni garaagaraa waraana kana aamilee buusuu fi hawaasa Oromoo dongorsuu fi wantoota garaagaraa sooshaal miidiyaa kanarras ta'e kallattii garaagaraatiin wanti hin ololamne hin jiru waan baay'eetu oofamaa ture waan baay'eetu ololamaa ture waraanni bilisummaa Oromoo akka waan waraan oofis hin qabneetti akka waan waraana kun wal qubi hin qabneetti wanti garaagaraa afarfamaa ture odeeffamaa ture. Kan keessatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo silaa sagantaa fi karoora kan mataa ofii qaba malee sagantaaf karoora namaatiin hin socho'u. Durallee akkuma barbaade ooltuu fi abbaan barbaade shirtattoonni haa ooltu malee sagantumaa fi karoora mataa isaatiin socho'aa ture. Wantuma irra turu qabaa fi wantuma irra deemaa ture as ga'eetu jira. Kanaaf burjaajjiin garaagaraa hawaasa keenya keessallee akka hin uumamnee fi deeggartootaa fi jalattoota qabsoo bilisummaa Oromoo iddoolee garaagaraa jiranitti keessallee burjaajiin akka hin uumamnee fi ifaan ifatti kurri ta'amee mari'atamee waraana bilisummaa Oromoo akka waliigalaatti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan aboo waliigalaa Jaalmarroo ittaanaanii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan aboo waliigalaa Jaalii Gammachuu Abbooyyee akka ta'e akkasumas dubbii himaa'anii waliigalaa jaalota turbii akka ta'e kurri kun ni taa'ee sagalee wayyabaa ni waan jira waliigalteedhaanii gammachuu guddoodhaan tokkummaa guddoodhaanii taa'ee murteessee jira. Kun ammoo hawaasa keenya hedduu duraanii yaadii burjaajii garaagaraa keessatti uumamaa turee fi oloollee garaagaraa burjaajessee jedhe keessatti deebii ga'aa akka ta'e ni abdanna. Kanaafiyyuu haala kana jira achirratti ammoo korka irratti wantoonni hedduun kallattiin kaa'amin jirti kun silaafiyyuu sagantumaa fi karooricha dhaabaati. Wantooti hedduun nama abdachiisaatii fi fuulduratti namni dhiyeessuu danda'anii ka injifannoolee amma argamaa jiran kana daran shaffisiisee galma barbaannu sun nuun dhaqqabuu danda'a. Wantoonni hedduun kallattiin kaa'amanii jiru. Haalli korichi itti taa'amee fi murtoon achirratti dabretti hin jedhee akkuma waraana bilisummaa Oromoo waliigalaatti taanaan akkuma hawaasa keenya bal'aallee ta'anaan wantoota hawaasa keenya irraa gammadee namoonni achiiftuu jedhee yaada. Dhugaadha kun haala kanatti taa'amee xumurame. Hayyeegaa horii bulii korma sana irratti waan murtaa'e murtiin sun ibsa akka kennamerraati dhageenye akeeknii fi galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaadha waan jedhaas ifaatti taa'eeraa ati yoo barbaachise kaayyoo takkaa'oo galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa silalleen xuxxeetti ammarreen irra nuu baata ammoo
galma qabsoo bilisummaa Oromoo sanga'uudhaaf tokkoon Oromoo of beekuurraa maaltu eegama? Hawaasni Oromoo bal'aan attamitti wooboo kan lubbuusaa jijjiirraa hin qabne biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru attamiin jabeeffatu qabaa irrattilleen yaada kee nuu qooddaa waan dhaammattulleen yoo qabaatte ni dhaammattaa an ammaaf waan hin qabu armarratti hin obbaasaa. Galmii yookaan akeekaa fi kaayoon qabsoo kennaa yookaan qabsoo kanaa kunin ifaan ifaa aga silaafuu Oromoon bilisoomtee Oromiyaan walaboomtee mirga biyyummaa keenya mirkaneeffannee mootummaa garboonfataa waggaa hedduudhaaf hawaasa keenya hacuucee humnaan jaalatti sun taatiin jalatti dhiitee bulchaa ture dheebuu bilisummaa hawaasi keenya waggoota hedduudhaaf dheebute haga dheebuu kana hawaasi keenya bahee bilisummaa keenya gonfannee galma sangeen nuti qabsichi silaafiyyuu kamitti fuftaa wanti duwwan nam deebisuu fi wanti nam laafis tokkoyyuu hin jiraatu. Kan keessatti ammoo qabsoonni waraanni bilisummaa Oromoo yookaan qabsaa'otii gaggeessaa jirtu qabsoon kun kawalooti akkuma duratti illee jedhuuf yaale namni dhalootaan yookaan dhiigummaa Oromoo qaba kamiyyuu dhalootumarrayyuu yoo hin walla'aniin dirqama Oromummaatti isirra jira. Dirqama Oromummaatti isirra jira maaliif jennaani warroottan waggaa hedduudhaaf nu gabroomsaa turanii nu hacuucaa turanii akka namummaa keenyayyuu nama garta'u keenya nu godhaa turan gatii namaati gad nu godhaa turan kun namoota akka keenya ji sagalitti dhalatee malee namni biraa yookaan bifa addaatti hin jiru. Kanaafiyyuu waan nama keenya afaan qawweetu nu gabroomse furmaanni afaanuma qawweeti. Afaanuma qawweetu nu furra kaafnu waan taateef kan keessatti ammoo dhalataanii dhiigummaan Oromoo qaba kamiyyuu dirqama Oromummaa isaatti irra jira. Kanaafiyyuu kaayotaan galmaan gahuu fi galma barbaachisan gahuu fi hawaasi Oromoo kutaan osoo waliin qoodin, amantaan osoo waliin qoodin, gitaan osoo waliin qoodin, saalaan osoo waliin qoodin namni Oromummaan qabu ka Oromummaan isatti dhaga'amte kamiyyuu gahee mataa isaa baa'utu irra jiraata. Kaan qabsaa'ee qawwee fudhatee dirree qabsoorra yoo dhukaase kan mana afanis yaadaan taanaani, humnaan taanaani, karaa dinagdeetiin taanaani wantoota irra eegamu kamiyyuu Baallattiin tokko keessa osoo hin jirre osoo walirratti ilaaluu hin taane dhimmichi kun na ilaallata. Anis gahee mataa kiyyaa ba'achuun narra jira jedhee namni ofitti fudhatee namni Oromoo kamiyyuu waan danda'u gahee mataa isaa taphachuutti irra jiraata. Keessaaf alaan taanaan namni kamiyyuu gahee isaa yooyyuu kaabaa taate waan danda'uun waraana bilisummaa Oromoo silaafuu waraana bilisummaa Oromoo humniti jirtus humnagaadhaa diina akkuma amma ari'ee iddoo garaagaraa tarkaanfii garaagaraa irratti fudhatee haamilee diina cabsee injifannoolee garaagaraa galmeessaa jira. Kanatti waraanni bilisummaa Oromoo humnas hin dhabne loluus hin dadhabne honnees hin dhabne honnees qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo humnas qaba. Kan keessatti ammoo wantoota garaagaraa injifannooleen yookaan imalii kun akka inni shaffisuu fi daran waraan kanas onnachiisuu fi waraana lubbuu akkatti jirra hin qabne dabarsee saba kanaaf laate kana hawaasi keenyas haamilee keessatti horuu fi onnachiisuu fi abdii tokko keessatti horuufis waan danda'uun isin cina jirraa isin wajjin jirraa jedhee yookaan waan danda'uun cina dhaabbatiin jedhe taate haamilee guddaattu waraan kanas yookaan nu keessattis uumama. Kanaafiyyuu hawaasi keenya bal'aaniyyuu idduma kam jiru waan danda'uun waraan kan cina hiriiree waraan kan cina dhaabbatee dirqama Oromummaa isaa irra jiru osoo shiraa fi dabii tokkolleen keessa hin jirre osoo maallaqqiin tokkolleen keessa hin jirre waan danda'uun qabsicha finiinte galma ga'uuf karra geessee jirtu kana waan danda'uun bira dhaabatee galmaan ga'annee dheebuu bara kan dheebochaa turre dheebuu kana waliin akka baanuu jira. Kan maayisarratti san dhageessifne marii bal'aa miseensa waraana bilisummaa Oromoo takkaa'uu dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo Cibraa Soddom Booroodhaa Jaalboorataa Abbaa Biyyaa waliin tolfanneedha. Dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo Wooboo Cibraa Soddom Booroo yeroo isaanii qaalii nuuf kennuudhaan marii kana raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin waan tolchaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee galatoonfataa. Isan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa. Isaniin jecha hanga sagantaa keenya yeroo taanu waliin deebinutti nu sagantaa keenya guyyaa irraa marratti obbaafneerraa humaan nama borii nu tolchinna